مزرعة بشانو باسمو مزرعة بشانو باس بيميت وعند توجتنا بشانو باسون كمال وجي وجدتو لو وعند وجدتو لو كمان بعد اوكي انت ما يوكا دغا وتاش ايش أمدين أنا متاعك نبيك متاعني جولة بياتي أنا دلقان أما يوكا هرقا مفتاته دلقا يوكا قل جنوتاته دلقا سيوكا تلتي يرين دلقين بودا يو دلقا سنر الليبه اسمتو ميديا كنر ديمي بويا نموني أسرها دبتان كون اللي بوا إسان قباني لغاجر تتما جراجر أنا مبيكو أنا متاعني جولة بيكياتي يا عيرا ما نوجيني بابا نجيب mati sigale media kan rati si backup teh bacu mesti di mana kau malin kau cuma ada betan pakai tuanya dari gula be biaya buah kan itu jalan mau boleh cuci sigale adik agis kau final itu cerai na jual tingkat deh katanya nama macam ni mana kesana kan jual kau mau yo gua jalan mau berana kan nasi sini mari nama ini nama mana sini biaya jalannya biaya kan ambet nama cik itu kau berkan kan ni malakan kan biaya kan itu nama kau uji racun tinggi dah biaya tu baik sigale kau uji racun tinggi Kenapa? Baba, yang kita ujinya dari gua tuh. Nama ujinya dia matu. Dua nama ujinya dia matu. Malaka drama di pasar ni. Drama di pasar kena duri. Arabit ni kena rumah kita nucu. Malif, kalau Arabit yang kau silakan yang kita jurur kedua ni itu. Malif politik mother kau nak tanya. Uji tu kemana kita dapat tanya? Uji tu kau kata nak kasih tanya. Amma mau bicara nak tanya mau ni nanti kau dah. Anil mau nama. Anak gua tu ni dibilang, sekali. Nama terus, tapi ini kan orang kurang kaya dia biar biar sekali. Anu mati kahan. Asabi ratus ni, kahan ni. Dulu isi biar apa? Garu mata artikan arti. Okey. Rakko, iman koi tinar. Rakko na wasar lagi. Elkam biar apa? Sekali. Biar apa dah ni? Malik. Kanisa dunia tu dulu mana me? Hormon deh bebo lalu ya kabe. Ya? Biru berjaya terus kecu. Amma nu tuwal akin umata nani suara beta ummanna romo na wajir rakate tugara bisman ummanna romo na wajir rakate mali rakate ni gabadu gaba rakate regare bebo ummannu dina kaza nechu sigale ani morra ma lakate kubursa rankam wani shayad tinu kulo ka amu jana na betege sigale gaba kana sinata sisu oji yote oji akin mo na to jito kuna kanche sana daga Ahmadin ni kursi sana nyata me bakka wagga to pasar Ahmadin inga Arabbi jadi demi nyata sana nyatu tilti ke umid kori ti dalaga sitte barbarna bakka demi nyatu mucawadi mucam siap fere kemi hai ndadabdu Nuruddin dalaga barbada me rabbu ma jarati mucakana ko rabbi sodadati dalaga mana nyata satu kamu atau ti barbada wallahi kuna sa kamne galchina waji Hai, jangan kuat nanti ni mana nak kena? Muiti akan kahan ni nampi berwade siaga cuci. Wallahi, bila saya pun tiga ya setar dek obat tu aja tamadin. Baka, tu batte kana cala segara gifan ni jera. Elo. Nila wadu batu. Isafu miti namnum mangkam Dubai ke seijolen tena tadira. والله uga rabbiyo dubbanni waan tal'iidan dalagaa tuffattan dhugama rabbiyo walitti himne haqa dubbatuun firummaa addaan hin kuttu wanni mana ijaazaa guuta ijoollee maali yoo jedhaniin dalagaa filattan dalagaa gaafaan ilma ebeluuti gosa ebeluuti abbaa akkanaa sanyiinti akkasii ayaas falligam gootummaa fi hayyummaa biyya dhiistanii yaatan osoo goota taatanii biyya keessaniin baatanii lafti qotamtu dhabamteetii miti sooshaal miidiyaa laaltanii gayyaatanii gabbaatanii mi waan fedhe haa ta'u mataa gaddeebi'aa dalagaa namni dalagu malee hin kabajamu dalagaan ka wal geettanii akka waan shiishaan dalagaa fiduu mana tokko keessa wallaahi lu nama 50 nama 30 nama 100 jira ijoolleen ta'e waan dalagatu warri liifirraa utaalu kun warra garaan gogu dhugaa siiba warra waan jiidhaan nyaanni Jarati mucaa beeki imaanni reefullee na jalan dubbatini wanni isin baasa warra kana keessa dalagaa nama barbaadu dalagaa nama biraan kee qida mana itti rabbi jedha nama biraa namni maqaas waa min jiru jedhisi kanaafuu dalagaa dalagaa nama guddatti noo gooniga Iman irraa godhi baaliyo ndee minone anuma jara kaanii qofa dubbaddu jaartii dhugaa hartaa bar
Inde beeten deffar. Baaliyyoo maal fakki? Maal taate baaliyyoo? Amma waan Imaan gootan. itti beektu. Mara keenyaan silaa bakka dhugaan jirtu wayina dubbatan ture. Warradde imaan Eelo. safarri si wal geettan gara shamarran wal geettan lolan dhabuun kun macarrashaa lolatti wanni nu. Inde. Danii toorina tokkaasuu qabdan maal taatan? Dhukaasa waan biraa nutti hin bane naanni kanaa maddeen Nuraddiin. Amma akkam goota hojii biraa Ila malee- ani wanni jechaa jiru Ahmadiin namni isa jibbu tokko hin jiru haqiiqatan waa isinitti. Namni Ahmadiin osoo jibbe Ahmadiin guyyaa sadi oolee buluu hin danda'u. Namni yoo rakkate immoo wanni namni rakkoon bara fuudhaan saree nama nyaachifti. Rakkoon waan nama goosifne hin qabdu bara. Okay? Ahmadiin rakkatee jira waa jenne biyya kana keessatti rakkatee gadi ba'ee boo'uu kana osoo hin taane rakkoo sadarkaa hanga waa nyaatu isa dhabsiiftee irra hin geenye. Yoo waa rakkatee jedhe gabbaa'eetti ni iyya namni hundi irraa raaf ka biyya kana keessa jirus ka biyya hambaa jirus dhaqee waa itti kenna jechuudha. Namni waa namatti kennu ila waan tokko beekilu. Namni nama gargaaru nama namaa rifatu qabaata taanan nama ta'uu hin danda'u. Abadan. Abadan. Namni abdii namarraa kutee ofitti deebi'e taanan Baba kan kita atau kau kan amma bakka asirraa gadi bu'aa bu'aan iluwaani wallahi kabaja keetiif ammaani ka seenee dubbachaa. daa'imni wayiitu hin jiru haa dubbatu eegime dubbadhu Nuraddiin eegi nama carraa kenni. Amma akkatti qalbii jedhi Ila daa'ima dhiisi waa nyaaddatu dhiisi waa'ee daa'ima haa dubbatu dhiisi takkaa Nuraddiin dubbadhu. Ilu namni nama gargaaru of duuba abdatu qaba taanan namni sun nama ta'uu hin danda'u. Bas wanni nama san torchi godhee manatti galchee jiruu fi jireenya isa wallaalchisu gargaarsa namni nama gargaaru. Akka mammaakti Oromoo jedhe gabrittiin gargaarsa argatte majjee dhoksite jedhani. Gargaarsa yoo argateetiin hin jedhe inni waan godhu qabu gabbayeetuma booda amma tokko kun amma mucaan kun amma fuudhee deemu hojii wayii arguufii danda'a. Osoo haga galgala hojii ture mucaan kun Ahmadi mucaa kanallee dhuma ollola. Homo'ii koomanti mo'ii qabatee fiigee laayif irra dhufe. So waan akkanaa kana keessa hangam baanetti Ahmadiin ofitti deebuu hin danda'u jechaa jira. Dhugaa jirtu itti himne atis ka biyya fagoo irra teettee isaa cinqamtu. Nutis biyya kana keessa teennee waan arginu dhugaa yoo itti himne dhugaa isaa yoon fudhe mee rabbii jedhaati Ahmadiin. Ani nama biyyaaf qabsaa'ee jedhee waa'ee maqabsoo isaa goota qonnee sibiilaa jedhee yeroo hunda daratti yoo of kadha'u taate waan isaa inni buusu tokko jira qabsaa'ummaan isaa gootummaan isaa eenyu himi isaan jedhe nama isa qorataa jiru jira amma namni ka barbaadaa jiru waa'ee isaa hojii seenuu fi seenuu dhabuu ofitti haa deebi'uudha. Namni gaafa waan isaa haasa'u hin dhageeffata. Namni nama dhageeffateetti hin jedhe beeka ofitti deebi'ee jira. Yoo si dhageeffate namni ofitti deebi'e. Yoo si dhageeffanne cal'isee akka nama jiruu fi jireenya gaarii keessa jiru afaan qabaa dubbata afaan ofii walitti qabatee taa'ee namni hojii yoo argeef ofii hojii san dhaqee dalagatu. Amma namoonni dura kararraa maqsan abdii itti horan hunduu of arganitti booda nuufillee ta'u jedhanii afaan ofiitti cufatanii jiran. Hundi namaa yoo sadarkaa sanarra ka ga'u taate namni komatan tokko hin jiru. Anama fakkeenyaaf barbaade na bilooka yoo barbaade na arrabsa ani yoo ofirraa bilooke waaqa isinitti ka'e mutaate maaliif arrabsoo isaa dhaga'uu didda amma tiiktookiin isaa bilooke na biratti maaliif akka inni na arrabsu dhaga'uu waan hin barbaanneef yoo na arrabsallee dhantaa isaati. Ijoolleen sheerri yoo naggoota ofirraa iskrool godhee bira darba. Kanaaf Ahmadiin kiyyaan ofi deebii jedhaan. Ahmadiin namni isa jibbu tokko jiru Ahmadiin miskiina minimma yaaqma. Miskiina irraa akira. Akka Abrahaam bakki jarri jette san. Okay? Sharrii qabaa fi miti maalii qaba namni Ahmadiin jibbu maalirra dhaabatee jibba nama. Ammas eebba dhaqee maalii dhaqee ka jedhu namni inni waa kenneef abboo gaafa guyyaa keetitu ani waan kana sii kennee jira waan kana naa kenne yoo jedhe namni dabalee kenneef malee
Ahmadiin namni birrii isa horgatu tokko hin jiru. Akka jedhu kana marallee miti ilaala. Kanaaf Ahmadiin ofit deebi dalagaa kee dalag nama dalagaa si erge gadi baateetti niin koomanti hin godhin. Bas inta jennaan dalagaa si galcha namni sun. Yoo si hin ta'e yoo ati hin dalagatin wanni inni godhu tokko hin jiru. Namni koomishinii sirraa barbaadu tokko illee hin jiru. Ani kiyya dalagaa lama argeefii ture tana dura. Dalagaa lama kootu amma sa'aa tana jedheeni 1,800 argeefii jira. 600 argeefii jira. As magaalaa Maajmaanii kana keessa na dide jechuudha. Amma yoo waa'ee sanii itti kaafte an akkas ta'ee akkana ta'ee akkas ta'ee jedha namni immoo kama isaa fudhata. Kenna immoo kiyyib wanni nu isaaf jecha kiyyibnuuf tokko illee hin jiru. Innaa akkatti dhugaa jirtu itti himne namni ana ta'ee nama biraa ta'ee dalagaa argee yookaan dalagaa gagalchu taate dalagaan ulfaachuu danda'a. Dalagaan itti baay'achuu danda'a. Danda'uudha qaba. Yoo hin dandeenye yoo waan silaa hin godhamne achitti ka godhu taate na wanna abbicha hojii irra ofirraa baasa. Waa hunda pirinsipilii isaa eeggatee qaxxalatti jedhee dalagaa ofii haa dalagatu ofitti haa deebi'u. Namoonni biyya kana keessa jirtan immoo haga danda'amaa ta'een durillee garaa ittiin jabaanne ammas garaa ittiin jabaatinaa ofitti qabaatii fuudhaa dalagaa geessa. Namni dalagaa argitan ila dalagaan akkanaa na bira hin jira jedhaan na dubbisaana hin geessina adeemee dalagatu. Dalagaa amma geessinu kanarraa bayaa yoo borullee akkanumatti deebi'e iluunuu deebi'ee waan isaan dubbatu. Yaa iluun deebi'ee waan isaan dubbatu warroonni gastii kanarra keessa jiran namni wayii dalagaa geessee dalagaa sanii ba'ee namuma san koomanti godhataanan namni hundi baqachaa deemaa jechuudha. Gaafas Ahmadiin ofit deebi'uu baatu kokkee rabbi uume rabbi itti yaadaa jechuudha. Kanaaf ani gara kiyyaan rakkoon hin jiru hundi keenya dhugaa jirtu itti haa himnu qaxxalatti jedhee ofitti haa deebi'u. Ammas namni mucaan kun guyyaa lamaa bulu guyyaa sadii haa bulu chiggireelloo ijoollee torban tokko baara kana gubbarra bulte beekan viidiyoo isaanii na bira jiru. Wallahi kan interview godhe jechuun yeroo tokko wanti ati gad lakkiftu murteessaa. Waan akkasii gadi lakkisuu bakka namni maaliif fuudhee maa akkanan godhin maal akkasiin godhin nama takka lama miti nama 5 nama 6 bakka takka. Innaa ijoolleen sunni kararraa fuudhamanii dalagaa galanii beekaa kamtu dalagataa jira. Fidi amma mee koottaa jedheen as jalaan ijoollee nama as karaa kanarraa namni na fuudhee namatti kennee fuudhanii dalagaa geessan. Gara laafoon amma dalagaa baay'ee of harkaa qabu. Wallahi kaleessa ijoollee 6 moo 7 itti kennee ijoollee 7 na fakkaata. Fuudhii geessi jennaan fuudhee geessi. Maan dalagaa yoom dhibe dalagaa namni ijoolleen keenya dalagaa turretti tuqratiin godhan. Asamma mana ijaazaa keessa birrii 10 kan nama 22 nama 30 nama 15 bakka takka walitti deebi'anii ka ID qabu free ID qaba jedhee kan ciisaa jiru visit visa kan ciisu ka waraqaan irraa dhumate kan ciisu lakkoo isan qabu. Kanaaf argee jira Ahmaduu ijoollee akkasii bira galee jira dubbadhu jedhiin taarika sii taraattaraan. Kanaaf dhugaa jirtu itti himaa Ahmadiin ka jaalattanillee ka jibbitanillee qaxxalatti jedhee sodaa keessa seenee haa dalagatu. Bakka ammaan booda namni nan gargaaru hanga sadarkaa jedhutti itti hima. Ani waa malee miti akkanatti dubbachaa jiru isinii gala jedhee yaadu. Namni Ahmadiin irraa rakkoo addaa qabu hin jiru. Ani nama beekamtii qabu ani feemasa ani maarroo maal bu'aa isaa qaba abboo miiliyoonni tokko yoo keessa hordofu taate bu'aan isaa qabu maali? Horii ta'ee nyaatu. Ani geeffadheera jira. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Laalla obboleeyyan kiyya ati mee baaba Nuuraddiin xiqqoo wayii fiinsi qabadha akkuma Ahmadiinuu siin jee afaan kee dammaansi qabadhe laal akkuma maree foyiruun jeesan feemasummaan tunis tokkoffaa nama miti tokko isa kan amma baaba Nuuraddiin faa warra gartee biyya san keessa qancaree ture gara miidiyaas namni akka gartee biyya tana dhufeen feemasummaa qabatee dhufe Oromoo teenya tana eeluu teenya waan isin hin beekne jira ta biyya Dubaayis haa ta'u
biyya Suudiis haa ta'u biyya warra Arabaa keessa jiru kan akka waan Al-Shabaab mana Oromoo kan wallahi dhugaa Malee sabda jidduun calliste. Seenaa jinjimu wanyonni Al-Shabaab Oromiyaa malee. Agan wanti godhu maaliif jedhee beektaa? Akka waan Al-Shabaab mana Oromoo kana keessa jiru yoo ati kana duuteree fekke olis galchite wallaahi Oromoo maali beektaa? Tokko dubartii jaartii namaa mana keessa galchiti. Tajaarsi biyya jiru. Nama manni mana isaa keessatti hantuunni du'e kun. Wallaahi maal akka ta'e naan galuun. Yoo ati biyya Arabaa ta'e mana keessa Al-Shabaabii jira. Waa maaltu akka jiru namaaf hin galu jechuun. Niin ajaa'ibeen hundi ammas bu'eeti qabii maali qabii hundi jaraa tokko. Ati waan itti kolfaa jirtu nutti himtu wajjin kolfina. Waan akka kuma qaban amma waan takka wanni itti kolfaa jiru Baaru Nuuraddiin mana Oromoo biyya Arabaa kana keessa maaltu jiraadha. Maaliif jedhee namni tokko keessattuuma dubartiis haa ta'u dhiiras haa ta'u. Xiqquma inni yoo miidiyaa nama miidiyaa ta'e yookaan nama ganda keessattis namni beekamti miidiyaa irratti oliis. Nama ganda keessattis beekamtii qabu yoo ta'e mana saasan fiduun barbaadan maaliif mana kana keessa waan dhoose immoo Allahu a'lam namni tokko akkoo bar namni mana dahabaan biillaanu namni yoo siif dhufee siif ilaalle mana hin jedhamu namni keenya dhokotee jiraata biyya namaa kana keessa an takkaa akka Oromoodha rabbiin duniyaa irra hin agarsiifnu waan kanaan nu qofalchiisa hin arge baay'ee arge gaafa iccitii tana jala deemee ilaalu kaan dubartii jaartii niitii namaa mana keessatti of bira galchaa kaan dubartuma ol jalaa guuree maal godhaa kanaa jedhee qabrii keessa jiraachuu fedha namni akka isa arguun fedhu kanaaf namni xiqqoo argitee wanni jedhee hin miidhamu tokko isa kana lammaffaa irratti obboleeyyan kiyya namni tokko garaa duwwaatti amma fa'aan yoo badii qabaadhe ani Kadiir wallaalaadha san amma kolfa bira kutee Oromoon na kofalchiise. Maaliif waan ofiifillee argeefin akkasitti kolfe inni san akkasitti adarbu inni lammaffaa Kadiir yoo badii qabaate garaa kiyya beela na baasi na gorsa naa kennuu barbaadda naan lolachuu barbaadda natti dheekkamuu barbaadda beela na baasi akka kun ooyiruu nama mucaa kana godhaaru kana argitanii nyaata itti barbaada isatti lolaa jira haguma hojii takka arguuf qof of eegaa jira malee iluun akka amma asirratti itti waliin taphatu kanaa miti kanaafuu amma yeruma takkaallee haa ta'u hojii itti barbaadaa itti laalaadha isaa fi iluullee waliin gallakkisaa gaafa iluun akkuma ammaa kanatti olii gadi hin deemee harka jala qabe dhugaadha akkuma ati reefu jette san iluun mucaa kana balleessaa jira haa jennu haga ammoo mucaan kun ani beelatti jira ani kana ta'aa jiratti rakkoo inni qabu yoo itti himne maraataa yoo maraataa ta'e lammata maraachuu jedhama malee nama kana qajeelchuullee hin jedhamu yaadachuun qaba yoo hojii argitan takkittii tanaaf macarrashaa kanaaf iluma kanaaf jedhaa barbaada yoo innillee rakkoo qabaate harka kaayaa isin jechuu barbaade Galatooma anam marrafa waawee shabale irra wajjin deemne mucaa warri galeen shawwade alee laanchii waliin nyaannatte illee reestoorantii qabda waawee shabale nama reestoorantii qabu Dubaayii fooloo godhaanii iizee illee ajjala jira isallee si galteen illee bira dhaqa jedhe dhageenye hojii galu akkasuma bira jajjabeessaanii achi booda hojii galchina akkuma Nuuraddiin jenne ejjennoo tokko waan takkaan dumartii akkuma Oromootti hojiin galchina achi baqatee yoo inni bahe akka namatti hojii tokkosanii yoo nu duuka deemaa oolle argitan jechuudha. Akkatti hojii inni barbaadu san bichaa fidaa hojii galchaan sanumaan wanni waliin haa ta'u. Duuka deemee yeroo mara gargaaree waliin haa ta'u osoo hin taane yoo inni jabaatee jedhe akkootti boonaan yoo inni achi baqatee deebi'e akkanuma walii gad deema kun hojii jiru.
inni kana baratu qabam yoo timaatimii nyaatee boo'ee as seenee achi seenee bahe of jijjiiree hojii keessa seenee inni achi ammallee hojii baqatee bahee hojii inni barbaadu san galchaati baabaan hubadhu inni fudhu san gaafataani galchaani achi keessaa yoo inni bahe oromoon bira dhaabbatu illee jiru waraqaallee gahee jiraam kanan illee ofii himuu qaba. Mee waabee shabalee dubbisi iluu afaan takka atillee dadhabdee rafuu eddana fakkaata. Waabee shabalee dubbadhaaf ooluu godhaani waabee shabalee dubbadhu. irra deebiidhaan salaamu alaikum warahmatullah. Salaam. Galatooma ulfaadhaa kalee galgalallee iluu wajjin haasaa turre kanumatti gasdii keessa turre. Mucaan kun kalee ganamarraa hordofaa tureani. Sa'aa 24 walitti dhaabbatee waa'ee Mr. Ahmadiin dubbataa jirra. Nuti akkanatti isa dubbatuun kun isa haasa'uun kun mucaa kanaaf wallaahi waan guddaadha. Namni akkana isa yaaduun kun sa'a tana keessatti Oromoon fasilaa harkaa qabu dhimma biraati. Dhimma biyya keessa namni rakkoo hamaa keessa jiru nama lolli buqqisee qe'ee isaa irraa buqqa'eef dhimmamaa jiranii garasitti deeffateera fuula isaa namni hundumtu. Haa ta'u mucaan kun obboleessa keenya jedhee namni hundumtuu isaallee quuqamee yaaddaheet isa wajjin dhukkubsataa ramataan keessaa obboleessi keenya iluu rabbi isa haa galatoofatu. Kana wal qabatee Ahmadiiniin sababa lamaaf namni dalagaa galchuu sodaate amma jarana dalagaan hin dhabamu. Kun ona dhageeffata. Ani galee galgala yoo dalagaa deemuu baatte guyyaa misaa waliin nyaannaa achuman na eegi jedhee yeroo inni kaleessa achi mana nyaataa waabee dhufutti ana ammoo gara manaatitti galeera. Xiqqoo booda amma gara mana nyaataa deemaani. Sababa lamaaf namni Ahmadiin wanni sodaatu hojii galchuu tokkoffaa Ahmadiin bakka san dhaqee yoo jedhe hojii san hin dalagu irraa deebi'a. Bakkee sanitti ammoo warra bakka dalagaa sanitti namni walitti bu'aa nama akkamiin ergitan namaan jedha. Lamaffaa ammoo yoo namni gargaaru itti siqe Ahmadiin guyyaa biraa ammoo nama kana mataa gad deebiseet irraa dubbata lolaani kanaaf sodaata. Haga amala kana keessahuu nama tola isatti oolu wahii guyyaa tokkoofillee haa ta'u nama isatti tola oole wahii yoo qusate malee Ahmadiin namni isatti siqee isa gargaaruudhaaf keessaa biyya kanatti namni hin sodaatu akka rabbiititti jechuudha. Amala isaa ta'uu danda'a. Garuu hoo mucaan kun of qabuu qaba. Namni mucaa kana hordofu nama gurgurda. Namni isatti siqee isa gargaaruu barbaadu nama gurgurda. Kanaaf haga danda'ametti hankaleessa illee jedhee ni jira. Nuuraddiin baabaan hin beeka biyya kana keessatti naannoo mana nyaataa kiyyaa kana iluu Nuuraddiin baabaan hin beekaa nama biyya kana keessa jirurraa inni mataan isaa hin beekaa dheengadda ijoolleen hadiiqaa tokkotu jira. Hadiiqaa jechuun paarkii jechuudha biyya kanatti fuudhanii hadiiqaa kana keessa galanii. Wallaahi uqsum billaahi rabbi shaahid gizeen kun o'a keessaa ibidda namatti qabsiisa laal. Namni mana gabbahuu hin danda'u o'a keessa bula namni hadiiqaa san keessa timira jala. Lafa bariidhaa baangaaliin dhuftee bishaan yoo itti gadhiisan hadiiqaa kanatti bishaan santu achi keessaa kaasa namni bakka rafuun qabu. Dhuftee mana keenya yoo bishaan birrii lamaa ajajattee ijoollee waa takka hin qabne tun bishaan birrii lamaa shaayii birrii lamaa ajajattee yoo jarri teette hin baasin haadhii isaadhaan guyyaa guutuu achi qabbana san keessa haa teettu waan biraa godhuufi waan hin dandeenyeef o'a sanitti hin bahini achuma keessa haa teettu sa'a dheeraadhaaf achi keessa teetti mana san keessa jechuudha. Halkan garuu hoo bakka bulan hin qabanii deebanii achuma bulan. Mucaan kun ammoo haga ammaatitti carraa ala buluusanii isan qunnamne Oromoon isaa birmata namni isa beeku fuudhee isaan gala. Kana beekuu qaba inni illee namni ammoo nama hifata. Gaafa nama harka namaa eeggatte si hifata si tuffata. Ka isaa kanuma namaan jedhamu ilmi namaa kun of danda'u wayya. Warra Habashaa kanatu yeroo mammaaku waan jedhan masratti yaskabbiraal nasinnati yakoraal bayyehedubbat balibbi annaagiraal jedhan. Hojiin nama boonsa qulqullummaan nama koorsaa bakka deemanitti akka feetitti dubbattayan hojii yoo qabaatte yoo qulqullummaa qabaatte. Kanaaf namoonni har'a ebaluu kaampaanii qabaa, ebaluu makiinaa bareedaa oofaa, ebaluu ballaqa akkanaa qabaa,
ebalu ammoo shooppii suuqii akkana qaba ebalu mana nyaataa qaba warri jedhaniin kun hundi biyya kana keessatti hojiin hojii caalu hojiin ulfaatan jechuun hojii construction hojjeteeti namni hundi namaa guggaa bakka kana ga'e salphatee rakkatee airportiidhaa gaafa biyya kana dhufu namni isa simatu dhabamee gatamee overstay keessa galee guyyaa qaraamaa kana itti lakkaa'ee deemee ka biyya kanatti fiizaan isaa sirraa udide deemee biyya kana aaganii biyya biraa seenee biyya biraatirraa asitti deebi'ee yookaan waggaa 6-7 biyya kana keessa tureeti. Kun humna isaatiin bula kaargoo fa'a dalagee biyya kanatti kaartoonii gurguddaa kana baateeti biyya kanatti namni kan jiraatu. Akka salphaa kanatti miti wallaahi akka salphaa kanatti miti namni har'a waa qaba jettuun ka makiinaa qaba jettuun makiinaa isaa kanaan deemeetiin namni an qabatamatti beeku na amantanii konkolaataa qaba jireenya bareedaa jiraata konistirakshinii nama hojjateetiin hin galu jira ganamallee ijoollee geessa makiinaa isaatiin galgalallee hin galcha guyyaallee achi hojjetaa oola faayidaa lama argata inni tokkoffaa konkolaataa geessuu sanitti baasii galii argata guyyaa achi oolee hojjetataa oola kanaafi Ahmaddiin wanni jechuun barbaadu kaani qaamaanillee wal bira geenna asuma irratti namni akkanaa kun haadha qabu malee akka nama tokkootti bira gahee waan jedhuun hin jedhaan isaatii muraasa booda garuu ammoo Ahmaddiin dhugama rabbiitti akka namitti hin jette jedhan sani harcee midhaan daayitee midhaan jalaa dhume jedhan mana keessa midhaan dhumee jennaan ijoollee isaaniitiin ijoollee tiyya daakkaan tanaa daangaan tanaa jettiin jedhan haqiiqaa dubbachuuf Ahmaddiin namni biyya kana keessa jiru akka duraanii sanitti Ahmaddiin irraa dubbachuudhaaf Ahmaddiin gargaaruudhaaf Ahmaddiinidhaaf of kutuudhaaf of qusataa jira nama fageenya irra jirutu har'a isa gargaaraa jira isa bira dhaabbataa jira kanaaf inni illee ammoo bakka kaleessan taa'uun qabu bakka kaleessan dhaabbatuun qabu socho'uu qaba achirraa waa wahiitiin of jijjiiruu qabu